Amen. Takka nami dhimma koon qabu tikseen paastariin raajiin dhimma koon qabu jenna. Ilaa macaan eeyyee of eeggadhu ati of eeggadhu siin jedha Waaqayyo. Amen. Of eeggadhu waan lixi utuu laaltu boollan lixi utuu laaltu dhattee garaa galagalu hin qabaatiin Waaqayyo jiraataarraan hin galagalin. Biyya lafaa ilaaltee hin galagalin. Revolution jiru kana warraaqsa jiru kana you know amma barri keessa jiru bara warraaqsaatti miti political revolution dhoo'ee siyaasi dhoo'ee achi asii keessaaf alaa dhoo'ee hammi namaa kan kadhatu muraasa utuun jaallatiin hojjechiifata cabsee kan ba'aa jiru hin jiru karaa gara biraa warraaqsa foonii kee jirra wasiibaawii abiyooti. Sex revolution. Abiyootiidha kun warraaqsa. Dhiira fuudhee dubartiin akka gootee inni kun akka godhee safuun gaa'ilaa badee safuun maalii badee gaa'illi kontoraata ta'ee edda galgalaa akkasuma zuumii tokko irratti wal argaa turre tajaajilamaa turre obboleessa galee Waaqayyo dubbatu biyya Ameerikaati waan ciccimaa dubbate biyya kana keessaa jedheedatu dubbatu namoota mormi isaanii jal'aatu jira jedhe. Mormi isaanii jal'aatu jira jedhe. Afaan Ibraayisxii irraa orphaa jechuun morma jallachuu jechuudha jedhe. Nama morma jallaa angata wal gaaddaa jedhe afaan Amaariffaan. Angata wal gaaddaa jedhe. Utuu wangeela baatu achi ilaala. Utuu wangeela baatu foddaarraan qilleensa fuunfata. Foddaarraan diida ilaala. Kiristoos irra Kiristoos caalu hin jiru. Kiristoos ilmi Waaqayyoo tokkicha. Amen. Kiristoos irra Kiristoos caalu hin jiru. Kiristoos ilmi Waaqayyoo tokkicha. Amen. There is no other Jesus. Hin jiru Kiristoos irratti. Inni fannifame, inni jireenya laatu Kiristoos. Kanaaf isarraan galagalinaayi. Amen. Isarraan galagalinaa. Hiyyoomtan irraan galagalinaa. Lolamtan irraan galagalinaa. Beeloftan irraan galagalinaa. Waan biiftuu gadiif jettanii waan yeroof waggaa 70 baay'atu 80 jettanii isayyuu ga'aan jirru Kiristoos irraan galagalinaa. Amen. Amen. Kiristoos irraan galagalinaa. Kiristoos irraan galagalinaa. Amen. Yaa obboloota nan isin keessaa tokkollee garaa hamaa isa micciiramaa isa seexanni keetti hanqaaqe isa cubbuun keetti daraare garaa hamaa isa Kiristoos irratti miilla ol fudhatu garaa hamaa isa Kiristoos irratti qoosu garaa hamaa akka hin qabaanne of eeggadhaa. Garuu keessaa nam tokkollee gowwoomsaa cubbuutiin sossobamee gadi bu'ee akka hin argamne biyya lafaatti akka gadi hin buune maamaa isaarraa iddoo ulfinaa isaarraa akka gadi hin buune of eeggadhaa'edha. Gadi bu'uun waa oolchu Waaqayyo. Amen. Buusnaa oolchu Waaqayyo. Amen. Gadi bu'uun waa oolchu Waaqayyo biyya lafaatti edda fayyine dukkanatti gadi bu'uu ifadhiyaa. Du'atti gadi bu'uu jireenya kee. Boo'ichatti gadi bu'uu gammachuu kee. Waaqayyo namaa oolchu. Amen. Waaqayyo namaa oolchu. Boqonnaa 10 irraa keedhaa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa akkas jedha qoonqoo waaqaa akkas jedha sagaleen waaqa jiraataa akkas jedha buddeen jireenyaa akkas jedha lakkoofsa 23 irraa boqonnaa 10 Ibroota boqonnaa 10 23 irraa akkas jedha inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaanneen qabamna. Lakkoofsa 25 akka jara tokkotti amana ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Kanaafis ittuma caalchinnee wal jajjabeessina. Amen. Hin dhiifnu walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Amen. Kadhachuu keenya hin dhiifnu. Amen. Akka jara tokkotti amana ta'e hin goonu. Ameena. Amen. Akka jara tokkotti amana ta'e amanaaf Kiristoosin hin waaqessine.
amanaaf Kiristoosin hin tajaajilu. Ameen. Amen. Amanaaf gooftaa duukaan deemu. Amanaaf nuu galee adda baafannee jireenya bara baraaf Amen. Kiristoos duukaa deemna. Amen. Kiristoos duukaan Amen. lakkoofsa 3 amma dubbiserraa akkas jedha. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Haleluuyaa. Amen. Iyyaasuus jedhe amanamaadha. Amen. Akka qofoon markaba qabee dhaabu gaafa gidiraa dhufee jabeessee kan si dhaabu amanamaadha. Amen. Amen. Ana oolchuuf du'a nu oolchuuf kan dhufe amanamaadha. Amen. Amen. Kunas gannas arfaasaa birraas amanamaadha. Amen. Amen. Hallelujah. Ameerikaa keetti, Awurooppaa keetti, Oromiyaa keettis amanamaadha. Amen. Abdii siif kenne. Amen. Hallelujah. Abdiin lolamuu danda'a. Abdiin jibbamuu danda'a. Abdiin ari'atamuu danda'a. Abdiin ajjeefamuu danda'a. Misiraachoo abdiin garuu garagalfatee ka'a. Amen. Du'a garagalchee ka'a. Amen. Du'a garagalchee ka'a. Amen. Haleluuyaa. Abdiin kee mo'aadha. Abdiin kee ilma Waaqayyoo, abdiin keenya Iyesuus Kiristoos. Amen. Amen. Boqonnaa sirriitti akka jedha. Abdiin nullee yaasisu jedha maal jennaan sababii jaalalli Waaqayyoo Kiristoosiin garaa keenya keessatti dhangala'eef. Hin dhangala'e keessa keessa dhangala'e. Amen. Ab jedhee deebi'ame. Hin dhangala'e irraafaa ta'ee dhangala'e. Jireenya ta'ee dhangala'e. Dhangala'e. Dhugaa ta'ee dhangala'e. Guddina ta'ee dhangala'e. Eebba ta'ee dhangala'e. Keessa keetti hin dhangala'e. Hin dhangala'e. Hin dhangala'e. Dhangala'e. Amen. 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 Dhangala'e. Amen. Amen. Iddeen jireenyaa Adama ayyaanni Waaqayyoo keessa keetti dhangala'eedha. Dibanni Waaqayyoo keessa keetti dhangala'eedha. Dhugaan keessa keetti dhangala'eedha. Fayyinni keessa keetti dhangala'eedha. Araarri keessa keetti dhangala'eedha. Congratulations. Arransii gammada. Amen. Arransii gammada. Arransii arge arransii gammada. Amen. Arraan argadhe arransii gammada. Yeroon argadhe arransii gammada. Ati garaa kee keessatti ayyaanni Waaqayyoo dhangala'eera. Amen. Amen. Kanaaf abdiin kee Hallelujah. hin qabu nuun hin jedhu. Kennuuf jedhee dhumaame hin dhumeemnuuf hin jedhu. Si bira ga'ee dhumeem ammuma malu fudhatee sokkeem nuun hin jedhu. Kan kee hojii jira. Kanaatiif warri Ibrootaa rakkinni isaanii maal ture ree gaafa jennu garaa isaaniitu boqochuu dadhabe. Attam garaan kee'an. Attam lapheen kee'an fannoo jalatti. Attam wangeela jalatti lapheen kee'an. Attam. Attam jedhee tashoomee hordofaa jedhan. Attam. 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 Attam garaan keenya. Hafuurri keenya. Attam. Haleluuyaa. Garaa gaggalagalu qabaachuun isaan miidha. Arfaffaan qormaati warra Ibrootaatti dhufe maali gaafa jettan amantiitti bilchaachuu dadhaban immaachuriiti. Amantiitti bilchaachuu dadhaban. Sagalee Waaqayyootti bilchaachuu dadhaban. Xobbee ta'an. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 5 irraa akkas jedha. Ibroota boqonnaa 5 irraa akkas jedha lakkoofsa 12 amma 14. Akkas jedha lakkoofsa 12 ka'ee nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 5 irraa sagaleen Waaqayyoo akkana jedha lakkoofsa 12 ka'ee isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan amma garuu dubbii Waaqayyoo sagara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisuun barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniif. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isin isa barsiisu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniiti. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaaf gaarii gargar baasuu hin danda'u jedha. Nama dinqabboloota ko isin yoona nyaata jabaa nyaatu turtan nyaata cimaa kanarra guddatu turtan ammayyuu garuu isin mucaadha daa'ima taatan
aannan biraa ka'uu dadhabdan harma gu'uu dadhabdan jedha. Maaliin beenna kana yeroo baay'ee akka harma gu'uu dadhabnu gaafa laalu dubbii xinnoo irraa namu haasaa biyyi lafaa haasawaasof akka itti lallabnee gadi buunee kadhannee gadi buunee deebinee immoo haasama warra kaanii hangafa taanee haasofna dura buunee haasofna. Nuyi silaa Kiristoosiif wangeela isaa fudhannee dura buuna. Isa fudhannee ayyaana isaa fudhannee dura buuna. Dubbii dhugaa kana fudhannee dura buuna ture. Kanaaf akkas jedhaan dubbii sana keessa deebi'ee nama isin barsiisutu barbaachisee harma gu'uu dadhabdanii harma gu'uu dadhabdanii xuuxxoo dhiisuu dadhabdanii aannanitti bo'aa jirtu lafee nyaachuu dadhabdanii kanaaf amantiin keessan hin raafamee hin dadhabee of ilaalaattiin jedhaan. Macaafa qulqulluu keenya keessaa sila utuun sagalee Waaqayyoo qoradhuun seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8 ilaali. Seera uumamaa boqonnaa 21 irraa akkas sagalee jedhu tokkon arge. Macaafa seera uumamaa 21 lakkoofsa 8 irraa ka'e. Yisihaaq guddatee harma hin guufame. Yisihaaq guddatee harma hin guufame. Abrahaamis gaafa mucichi harma guufame cidha guddaa godhee nyaachisee jedhe. Isin hin dinquu? Nuyi gaafa harma guufnu walii keenya eebicha hadhaa'u harmatti dhimna. Eebicha hadhaa'u afaan ijoolleetti dhimna. Waan hadhaa harma guusuudhaaf yoo waan hadhaa eebicha qammafte dhiifti ijoolleen yookaan harmatti fuudhanii dhoqqee dibu. Abrahaam garuu harma guun qallaalii miti. Gaafa Yisihaaq harma guufame cidha guddaa qopheesse nyaachise jedha. Nuyi gaafa berzideeyi keenya cidha qopheessina. Gaafa anversarii keenya cidha qopheessina. Gaafa harma guufame gaafa namni midhaan nyaachuu danda'e gaafa namni obbare ofiisaa of danda'e galata qopheesse cidha qopheesse. Akkas jedha abbaan ergaa Ibrootaa akkatti cidha qopheessintu dhibee akkatti isiniif galateeffannu dhabne ammayyuu isin guddachuuf kan maltan ammayyuu nama ganaa keessa deebi'ee isin nyaachisutu barbaachisaa. Jala dhaabachuu dadhabdani har'a bara keenya yoo namni wangeela jireenyaa lallabe qulqullummaa lallabe amanamummaa lallabe nama booddeettafaa nama fakkeessa. Kun Addis Ababaan barreemnu hin jedhu. Kun Finfinneen barreem jedhu. Waa'ee cubbuun dubbatin waa'ee maaliin dubbatin jedhu. Lallaba xixiqqoo haasaa xixiqqoo jecha xixiqqoo waan biiftuu gadi waan yeroo waan takla hayimaanotiin guutee wal goyoomsaa oolla. Waan markaatoo guuteen namoota dhiisiisaa oolla. Waan Sumaalee taraa jiru cirtaraa jiruun cidii nyaachisaa oolla. Waaqayyo gooftaan maccaa biddeen biiftuu gararraa duumessa gararraa sagalee isaa akka nyaannu barbaada. Waaqayyo yaada isaa nuuf baay'isu. Ameen. Ameen. Waaqayyo yaada isaa nuuf baay'isu. Ameen. Ameen. Tajaajila dhawaamanii iddoo tokkotti saba nuu jalaa naasifte naan jedhan. Maalan barsiise? Waa'ee mootummaa Waaqayyoon barsiise. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo our destiny dhuma jireenya keenya galgala keenya isatti adeemnu barsiise. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Mootummaa furri qulqulluun itti hojjetudha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti moo'eedha. Mootummaa lafarraa miti. Mootummaa Waaqarraati jedheen waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbannaan nu naasifte jedhan. Saba naasifte jedhan. Yeroo kana barachuun hin ta'u jedhan. Yoo miree Iyesuus hin dhufaa. Ameen. Yoo miree Ameen. akka jirru milikkita mallattoodha. Innoo balbala geera. Innoo dhiyaateera. Gaafa sochii jiru arginu. Taatee ta'aa jiru gaafa arginu. Isa caafame tura raawwachaa jira mitiiree. Amanannaa keessan hin gatina. Ameen. Ameen. Keessan hin gatina Waaqayyotti kan jaallatamtan. Ameen. 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 Akka inni sitti mul'ate situ beeka. Amma isin eddan wangeelaawii ta'e na bartan. Eddan tajaajilaa ta'e na barte waldaan. Nama wanti kottu tajaajilette lafa Yesuusitti na mul'ate natu beeka. Ani nama Yesuus Kiristoos
Ibiddaa namaa jalatti natti mul'ate. Koshiina namaa keetti natti mul'ate. Mandeessuma namaa keetti natti mul'ate Waaqayyo. Yesuus suuqa keetti anaa jireenya barumsa mana namaatti galee daabboo toshu baatiraa miicu inni dhufee natti mul'ate. Finfinnee ga'ee Yesuusin ganaare. Brava Dinamos. Amen. Yesuusin ganaare. Gaafa natti mul'ate yoo suufii akka irraan qabu kiraabaatiin namni nan beeku. Qoraanan guura. Maal qoraanan guura. Maal beektu baay'een keenya. Beektu wal beenna. Tarii asirra kan jirtan seenaa walii beenna baay'een keenya. Achii na fuudhe gaafa mana ejjetaatti Waaqayyo na dibe. Bara 83 gaafa Waaqayyoon naan na guute hafuuraan na guute. An gaafa sana kadhannaa gaafa sana dhugaa Waaqayyo jiraataa sana amma dura taa'ee lallabu. Mana mammaa lebleb sagantaa sana dhufuudhaaf ayyamsiifachuudhaaf saalonii mana sha'ee simmintoo mana sha'ee ammi namaarra deemu qottoodhaan miice haaduudhaan miice ayyamsiifachuudhaaf ayyamsiifadheen lafa miiceen xurii lafaa madaabaraa oomoon miiceen naa ayyamte achi dhufeen gaafas Waaqayyo na argate. Eddanas ga'een galagaltuure Ameerikaa dhattanii diyaaspooraa taatanii aayiskiriimii nyaattanii keekii nyaattanii nu caalaa jireenya adii jiraattanii gantuure Kiristoos alako nan gatin si dhabuun barbaadu siin jedhaa jira. Amen. Amen. Ankuusin siin jedhaa jira Waaqayyo. Amen. Bisheeffadha jira Waaqayyo. Amen. Amen. Galanni isaaf haa ta'u. Amen. Nami harman guune yoo jiraan immoo sagalee kana booda harma hin jibbina. Harma jechuun maa'in? Harma jechuun amma waan biyya lafaati. Waan biiftuu gadiiti. Haasaa yeroo, jireenya yeroo, shaakala biyya lafaa nu shaakalchiise. Homaan jedhu biyya lafaa. Homaan jedhu hiriyyaa gadhee. Homaan jedhu hiriyyaa gadhee. Waaqayyo galgala kana harma nu guusisa Waaqayyo. Amen. Amen. Harman guune akka takkaatatti. Ani dabalatee tajaajiltooti baay'een. Harman guune hin lallabna malee harman guune. Harman guune waan Waaqa sirriitti ilaaluu hin dandeenye. Daawit akkeedha. Ija koo dhaabanii dinqii seera keen argaa'edha. Biiftuu gararraan argaa'edha. Maqaa Gooftaa Yesuusin iji keenya banamee eebba duumessa gararraa arguu akka dandeenyu waa gargaaru. Amen. Shanaffaa qormaati warra Ibrootaatti dhufe maali? Kana dubbadhee waan xiru dubbadheen gabaabsaa. Qormaati dhufe maali? Gaafa jettan Ibroota 10:25 irra jira. Innis maali? Walitti qabama obbolootaa gidduutti argamuu dadhabu. Tokkummaa gidduutti argamuu dadhabu. Michummaa fellowship gidduutti argamuu dadhabu. Haleluuyaa. Ameen. Amen. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25. Ibroota 10:25 irraa ka'e. Ibroota 10:25. Akka jara tokkotti amala ta'e nuyi walitti qabama keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessina. Ittuma caalchifnee. Amen. Amaleeffannee miti. Yeroo dabarsu as taa'an jiru namni. Yeroo dabarsu facaan jiru namni. Yes. Kan bu'aa biraa miti. Ilaa obboloota akka jara tokkotti amala ta'eef lallabna miti. Amala taanaan faarfanna miti. Kiristoos har'as jireenya. Kiristoos boris jireenya. Amen. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Facaan wal jajjabeessina. Amen. Isa mirgaa ol kaasaa ergaa sana sitti himaa. Jabaadhaa sitti Waaqayyo. Amen. Jabaadhaa biyya lafaa mo'aa. Amen. Jabaadhaa seexana mo'aa. Jabaadhaa biyya lafaa afaan qabachiisaa. Maalitti jabaadhaa? Amen. Fachuutti jabaadhaa. Amen. Fachuutti jabaadhaa. Amen. Waaqayyoon barbaachisutti jabaadhaa. Amen. Yesuus Kiristoosin dhufaa. Maranaataa. Amen. Hallelujah. Yesuus. Olaalaa gadaadhaa bagi. Amen. Maranaataa. Amen. Ittuma caalchifnee ana abbashaatuu wal jajjabeessina. Amen. Bashaatuun ittuma caalchifnee tirfee wal jajjabeessina.
Amen. Amen. والججبس Amen. موجا والججبس Amen. والججبس والججبسنا Amen. أبابي والججبسنا Amen. Amen. أمريكا أوروبا ججبسنا Amen. ججبسنا ورا Amen. أوروبا جرو ججبسنا ورا Amen. حلبي جرو ججبسنا ورا بالي جران ورا بنفني جران ججبسنا Amen. ورا مناي جران ورا بيلا جران Amen. ججبسنا جبانا إمباريا Amen. يسوع النفا Amen. أبا النفا Amen. 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 إمباريا Yes. Amen. أكيد في سباكوف أكيد في بياكوف أكيد في والداكوف Amen. يسوع النبرس النفا Amen. 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 Hallelujah. أكمل تانيتي بلاستيكي وفتني نفني سباكوف النبرس النكا Oh, Babas. النبرس النكا Amen. Amen. Babas. النبرس النكا Amen. Amen. وبلوتا كدو ترجمو هو عن قدام أما يرون كل سلبا فكاتين كل دولار من أرجما جاتينا من تيميكا ये बशाट जाकेती के खने में काम भी तत्ते ये तिर वानु फतेर तो खने में काम भी तत्ते अमंतीन करूँ में काम भी तमा ये काम भी तमा भी अमेरिका थी अमंतीन Oh, Jesus. मोबाइल ही वाली भी तू डंडे हैं सेल फोनी यादन नोट आप खोपे वाली भी तू डंडे तीनों ना बिताना आयरका ये अमंती में तीनों ना बिताना आयरका डंडे सूरे अब्दुरे का पिताला सा अब्दुरे अमंती के सनिंगता Amen. Amen. amantii birrii kudhaniin jenne amantii doolaara miiliyoonaan jenne Amen. amantii yuuroo manaan jenne amantii keessan isa gati guddaa qaba. Amen. 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 Amantii keessan isa waaqayyo dura sin dhaabu jireenya bara baraa holoota gidduu sin dhaabu tarree Eliyaas faa tarree Yesuus faa tarree maanguddoota 24 sin kaa'u hin gatinaa. Amen. Amen. Gatinaa amantii keessan hin gatinaa. Oh, hallelujah. Amen. Amantiin kee ibidda kee as baasa. Amantiin kee afaan leencaa kee as baasa. Amantiin kee du'a bara baraa kee as baasa. Hin gatinaa dheekoo amantii kee. Amen. Amen. Alamu amantii kee hin gatin. Amen. Gatin amantii kee alamu. Jesus. Alamu. Amen. Qaala qabdee gatin amantii meeqa? Amantiin haala qabdee meeqaan gurguraa oolan ara? Gatii hancootee natti himuu dandeessa. Gatii dammaa natti himuu dandeessa. Gatii bunaa natti himuu dandeessa. Gatiin amantii garuu hamma dhiiga Yesuusiif amma manannaa keetii qaba. Amen. Amen. Hallelujah. Kanaatiif haaleluyyaa walitti qabama keessatti argamu obboloota gidduutti argamuu dadhaban har'a namooti baay'een obboloota gidduutti argamu akka qoosaatti ilaalu waldaa kiristaanaa kee dhaqu felooshiippii hirmaachuu tokkummaa hirmaachuu akka waan yeroo isaanii dabarsaniitti ilaalu ooda kana utuu hooliwudii dhaqanii mana fiilmii dhaqanii mana ispoortii dhaqanii dirree kubbaa dhaqanii itti tola lakki abboo siif Yesuusin wal biratti hafaa. Amen. Amen. Dubartittiin kophaa ishee Yesuus biratti hafte. Amen. Amen. Maqaa Yesuusii Yesuus ofuma irratti si hambifatu. Amen. 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 Ofuma irratti tashoomee hambifatu Yesuus. Amen. Amen. Baay'een gara namni baay'ee jiru dhaquu barbaada. Waldaadhumayyuu gara namni baay'een jiru dhaquu barbaada namni. Gabaadhumayyuu qooda gabaa ishee xinnoo gabaa guddaa dhaquu barbaada namni. Nama baay'ee gidduutti argamu. Nama baay'ee gidduu dhaabachuu barbaada. Obboloota koo Iyesuus Kiristoos kan dhuunfaati. Amen. Iyesuus Kiristoos eegilla milaaka na'u. Amen. Amen. Oh, Jesus. Ayraatuun faarfannaa kana faarfatu alamuu koo. Kan kooti Yesuus kan kooti. Har'as kan kooti boris kan kooti kanuma kooti. Kan Amen. keeti Yesuus. Amen. Har'as kan keeti misraachoo. Boris kan keeti misraachoo. Amen. Namatti mana isaatti hojjetu warshaa isaa keessa geggeessuu danda'a. Waajjira isaa keessa baasuu danda'a. Amen. Yesuus
daa'imummaa keetti lafaa si kaase hamma bara baraatti sin danda'a jedhee si waame. Amen. Harki baaftee sin dhiisu. Dullu akkoo taatee sin dhiisu. Yesuus Kiristoos ka'umsa keef xumura keeti. Amen. Alfaa keef omeegaa keeti yaadee koo. Amen. Amen. Naa argami siin jedha Waaqayyo. Amen. Naa argami siin jedha Waaqayyo. Amen. 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 Sababa obbolootaa gidduutti argamuun hiikaa isaa beektuu isin yeroo beekuudhaan yeroo beeku yeroodhaan amma kun yeroon akkasii kun hin hafaam yeroon akkasii kun gaaf tokko hin hafa hin qabnu waggaa 10 irraa akka itti tajaajilu waggaa 20 irraa akka itti wal tajaajillee hin beeknu garuu amantiidhaan faarfannaa tokko faarfanna karaa qabda karaa qilleensarra karaa qabda garaa duumessarra karaa qabda karaa hirduu keenyan guutamaan dadhabda qophaa kee gooftaadhaa ta'uu hundaa qabdannee faarfanna. Amen. 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 Duumessarra walitti laxxabaa irra koronaan karaa nu dhowwatee haalli karaa nu dhowwatee Yesuus karaa kana nu baase yaasa karaa baafee. Amen. 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 Yeroo beekuudha obboloota gidduutti argamuun yeroo dabarsuu yeroo gatuu miti yeroo ofii irratti taphachuu irratti qoosu miti obboloota gidduutti argamuun yeroo beekuudha. Macaafa raajii Isaayyaas warri macaafa isinitti dhiyoo jiru naajjiin dubbisaa boqonnaa 21 lakkoofsa 12 gaaffii gaafata namicha tokkotu nama se'eertu boqonnaa 21 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha lakkoofsa 11 sana dubbisa wanti waa'ee Edoomiif dubbatame kanatti fufee jira namni tokko Se'eerii na waamee yaa eegdu halkanni kun bari'uuf hammam tafee yaa eegdu halkanni kun bari'uuf hammam tafee naan jedhe eegdichis deebisee fi ganamnis galgalli sin dhufaa wanta gaafattu yoo qabaatte garuu deebi'ii kottuu gaafadhu jedhee jedha. Eegduu gaafata yeroo meeqaa jennaan hin bari'aa hin dhiyaa hin bari'aa hin dhiyaa meeqa garuu yeroon 8 moo 9 meeqa 12 moo sa'aatii 10 meeqa yeroo baay'ee bara keenya irratti utuu nuyi obboloota gidduutti dammaqnee amanannaa keenyaaf iddoo guddaa laannee hin jiraatin hin ta'initi aduun dhiyeenurraa bari'a guyyaan dhufee darba bara lakkoofna guyyaa lakkoofna naqa takka gaafa ilaallu intiniin keenya firuut fuulii ta'uu dadhaba meeqa yeroon obboloota gidduu jiraachuudhaaf meeqa yeroon kun akkami yeroon kun yeroo amantiitti dhibaan miti yeroo itti rafan miti yeroon kun jedha roomaarraa yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera yeroo itti amanannaa ofii ilaalan caqasani of qopheessanii kanaatiif akkas jedha sagaleen Waaqayyoo amanannaa keessan eeggadhaa amanannaa eeggachuudhaaf dhaqanii obboloota gidduutti argamanii lafa kadhannaatti argamanii waldaa keessatti argamanii ayyaana walirraa hirmaachaa walii kadhachaa dhufaatii Yesuusiif wal qopheessu Yesuusin dhufaa. Amen. Qorumsi kan biraan maali? Geggeessitootaan mormuu, geggeessitoota tuffachuu, geggeessitootatti ga'isuu tu jira warra Ibrootaa bira. Akkas jedha boqonnaa 13 Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irraa akkas jedha. Geggeessitoonni keessan akka warra waan itti gaafataman waan hojjetan himuuf jiraniitti waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomamaa karaas kennaafi kanas gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka isaan hojjetan godhaa isaan yoo gaddaan hojjetan garuu isiniif ba'eessa miti.
isinii ba'eessa miti. Tiksee keessan ilaalaa. Geggeessitoota keessan ilaalaa. Abbootii hafuuraa keessan ilaalaa.